أبوتهم أمانتيتي إيف سيقاله قرآن في مطاف أول أمانتي ثانجر روان تيف قارو أنا ما كانت فكاتوتي فيديو ثانيرتي جيتشوتا فايدم تكيثتي أن كقلبي أنو قلبي ستجاب فيديو كده دبت دقيقة دسولة ما كان جد إجره ستة تكاثاثن أكا هبانو كيادت زيتي مسرات جلايو بعد زيتي جارتي كتي جلام باز ستة تكاثاثن إمباليست لغارة بإمباليست إلما أورمو فونكي ديجكي كالاغا ولين غالا نونجت ما داغز غارت غالشيرا نونجت سيغله أمانتي لغار أمانتي كي تقو دندا أتس بورو تقو مالا أتس تقو بات أبولون نكي هنجرا ما ورا غاري شهادا يعني ورا غاري مالي يعني جرا ما ذرا ورا كاش ونوفا جولي يو أرغتي أنا ولدت دون دي أنو مجامع نبرة غارة كيسر دوفه جرا كان يقول يجولي مسلمات والعرب ستوكو أول جرا واجب فاجرني أثر أمر وري والجل كبير كتابا فا ولا مثيل نجري أشيل هذا الرب ساسير ولا الرب سجيرا بر تكنا كاني كمان غارة كمان سيقال متي أتجدو كان نفته أمانتي مكان ثابي علم أورموتك علم بيكاتي توك سيقال وان برايو أبدا أورموما ولك أبداني إيجا gargeeti tu hinjiru haga fedhe garuma tu basaytile bada fedhe yoo ta'e dhufteetini sitti xiqqaata jechuu sani an akka waan itti balleetiteetti garaa nama garaa jabaatu tokkotti haguma fedhe yoo dogoggore an haguma fedhe yoo dogoggore edaa soolan kun makiinaa narra bahe yoo arge ka ofii duuban narra baasee achitti reeffa kiyya daaraa godhee nama deemu waan jedhu sirraa hubadhe dhugaa dubbachuuf taanan baay'ee rifadhe gara akkas walitti ana ma gafere so namni ha gafere no yeen moromo to kotti lappe ya bade gara sitti ba geru nin kabo akka kiyeti yechu bakkasanin dogogort ayye asli ko dhala nama ta'e namni dogoggorre hinjirru indogogorra ta'uu danda'a ati simmoo xiqqooshee gaafiyoo si gaafadhe akka mucaa oromoo tokkotti akka mucaa musliimaa tokkotti ati famasii ijoollee oromoo keessaa isa tokko mucaan kuni ummanni baay'ee akkasi dhaga'u akkasi hordofus ni beekta sitti mun barbaachisu garuu ani badii kiyya ammaati badiin kee baga sitti nam'ee akkas jette sanarratti badiin kee malee amantaa keenya hin tuqne wanti jedhu kanatti naa kaaste mitire so ani fati ijoollee akkas miidiyaadhaan ba'anii amantii namaa arrabsani amantii namaa xiqqeessani gaafuma dubbiin ka'u qofa hay jechuurra yookaan gaafuma dubbiin ka'e qofa walitti dubbachuurra ijoolleen amantii gamaa keessas gamanaa keessas jirani gaafa isaan balleessanii baatne viidiyoo irratti dalagne kuni amantaa keenya ni ilaallatu kanaafiyyuu nuti warritti dhalannetti guddanne keessa jiraachaa jirra haalli itti nuti jiraannu immoo quraanni keenya kana jedhu nama narrabsiina nama intiniin jedhiinaa jedha video hojjechuu yookaanis hojjettee beektaa'u sigale ani garuu siimeeqa irra deddeebi'ee video dalageera waa'ee amantaa waan nagashuun qabu garuu yeroo irra deddeebiin amantaan kee arrabsamu immoo sigale mucaan kun famasiidha abdiin famasii guddaadha sigale miti beekamaadha namni beekamaa akkasii gaafa dalagu asliin immoo gadi baatee lakki dhaabi wanta ati gochaa jirtu kuni sirrii miti jettee dubbattee beektaa ani amma balleessaa kiyya qofa fuutee yookaanis ani yoon balleesses nama dhuunfaa tokkotti hin balleessa la waan hin hojjedhu sammuu koo amansiiseen hojjedha asli akkuma ati viidiyoo sammuu kee amansiistee dalagdu akkuma waan dubbachuu barbaaddu tokkorraa ofii kee nutuu nama mari'atiin kanatu viidiyoo hojjettu sigale sanarraa ka'uudhaan mucaan kun balleessaa hedduu jaanni balleessaa turee fi komentii dhiisa warri komentii homaan ta'u agirgirri ma karmaan yaa so amma asirratti waan hubachuu qabdan ummata an amma sooraniin ka gaafataa jiru parsonaal humanity ilaalcha isaati malee dhimma amantii miti yoo dogoggore sooran atilleen asirreessi hordoftoota keessallee asirreessi inaan sooraniin itti dhiyaadha walitti dhiyaanna nama yeroo rakkoo keessallee walii barreessinu parsonaal ilaalcha isaati gaafataara malee nunnis amantii isaa difeensi godhaan jiru anis amantii kiyya difeensi godhaan jiru nuti dhimma amantii
ومنوتي من تقبلوا لمالهم بينه الناس براتي وانا تشيفا قاعدين فكاتو أن لي وانت تقوم عليهم بيكو دمينو تياتا جرو دما أمان تيميتك أني سالي قافتارو إن قافا نلي يودو غوري نسرسا سوري بيكو لها قافتو سو اتفو فيها تاما ورما كومنتي تي سرسو في Aye. Kommentaatoroonni maraatina tokko isin iyyuu rakkoo mataa keessanii qabdu. Namni tokko asliin kuni ka'ee gaafa viidiyoo wayii dalagu. Viidiyoo isaa xumura. Viidiyoo asliin kuni anarraa viidiyoo haa hojjetu. Yennaa ani mucaa kiristaanaadhaan yoon ta'e asliin anarraa gaafa dubbatu kiristaana waan tuqu dubbate immoo soolaniin qofa personal soolaniin qofa kan tuqu dubbate kan jedhu hubachuun baay'ee barbaachisa. Miidiyaa kana waggaa 6-7 fayyadamaa jirtu. Sinigale garuma tokko akka hoolaa oofamta taanaani koomentiidhaan zimmettee nama arrabsa nama cagadaa oolta taanaan namni koo umuriinsa gaafa bulaa deemu waa barachaa deema sigale waa qayyabachaa deema social media kana akkuma waggaa tokko fayyadamtutti hin fayyadamtu ashaashaalaa deema kaameraa kee jireenya kee gaayilaanis waan baay'een barnootaan umuriidhaan waa baay'ee barachaa deema dhalli nama baradha warri kommentaatoroonni jechuudha ani har'as boorus amantaa nama kamirraayu dantaan qabu sigale garu nama amantaa nama arrabsu durammoo nan dhaabbadhu uyenna shee waan harka shee argattu immoo akka kotti na gammachiisaanaan so mucaan kun aaduu mucaan kun abaduu mucaan kun ajaamuu miti asli ugaa waaqayyo sitti magaru mucaan kun ammarree waaqayyo isaa fayyisee haa ka'u garu dhaloota dhufaniif dhaloota amantaa nama arrabsuuf qophii irra jiraniif dhaloota karaa qaxxaamuraa fammasuu barbaadanii fi deebii ta'a wanta akkas akkasii sii gale. Amma garajabummaa nama amantii keessan arrabsu qeequ. Kana yoo miidhame yoo waa ta'e itti gammaduu kana arrabsu ishii arrabsumatti hafuun nama amantii keessan arrabsu yoo miidha wayii irra gahe itti gammaduu kana ideolojii keeti moo ideolojii amantichaati? No. Ani waa'ee amantii keessan jiru amma sila. Ani amantii kiyyas amantii keessan ija tokko ilaala sii galee. Sitti mee duras dubbadheen jira. Ani intala musliima tokkorraa jaalalli na qabnaan amantii kiyya jijjiiruu nan danda'a. Oromummaa kiyya jijjiiruu hin danda'u. Kuni pooyintii isa guddaadha bakka sii galee. Waa'ee ammarree ijoolleen as jalatti wal arrabsanii meeshin godhanii wal kaakkaa jiru sii galee. Amma wal shaka jiru dhugaa asiyyuu wal shaka jira aishi yaa hubanna dhabuudha malee afaan tokko dubbachaa jirra inni as jala jiru oromoodha sii galee sidaamaa wayii dhufee nu dhaggeeffatu oromiffa kana badaan beekan nuti afaan isaaniillee beeka malee so wal hubachuutuu dandeenyu aslii waa balleessinaan aslii irraa dhukkee kaasnaan asliin ijaa musliima ta'ee fi musliima jibbita jedhama taanaan it is not fair kuni feerii miti dhugaa rabbii sii galee ani yoomiyyuu amantaa nama kamirraa dhimma hin qabu. Dhugaan jirtu kan. Mucaa kana dubbiin ijoon amma dubbiin asliinis dhufee aniif aslii irratti mari'achaa jirru waa'ee amantaa musliimaa fi kiristaanaa difeensi gochaa jirra osoo hin taane soolanii akkamiin dandeessee mucaa kanatti akkas garaa jabaattee ati waan kana dubbatteedha kan inni na'edha. Mucaa kana immoo aslii dhugaa jettee ati ani si meeqa 3-4 viidiyoo ni jira jala galtan ilaaluu dandeessu. Easy. Amantaan ati hordoftu kuni amantaa waggaa meeqa lakkoofsisedha. Ijoolleen achitti dhalatanii guddatanii amantaa isaanii kabajanii amantaa namaa kabajanii jiraatu. Amantii kaleessa dhiistee dhufte kana arrabsuu kana dhaabe obboleessa koo jedhee karaa Facebookiinis karaa TikTokiinis almee qarratti hojjedhe viidiyoo. Indi de akka dingataa dhageenye bashitti gooteedhan yeroo sana asli dhiifama naa godhi malee xinnooma tokko addana isaatu lama ta'ee raayyuun bagaadhe malee akka kanaatu miidhamee ta'ee hin jedhus jedhee yaada. Eddesiitti cime fakkaata viidiyoon yookaan suuronni garaa garaa gaafa ba'an immoo xinnoo ishee rifaatuun akka dhala Oromootti sitti dhaga'ama jechuudha. Na kanan siin jedha. Kanaafuu uumama xiqqoo seetee jette malee dhugatti osoo miidhamee hin gammachiisu jechuudha. No. Maaliif na gammachiisa isa dhiisiiti amaaruma tokko asli amaaruma tokko amaarama akka kiyyatti hin jaalladhuni Oromoon qabee gaafanni akka malee qaxaqqatu gaafanni utuunni jalaa iyyuu utuunni jalaa garaa jabina ishee anaaf naan galu sii galee utuu Oromoon amma qabee akkanatti amaara sana qaxaqqate utuun beekin mimmaan narra yaa sii galee maaliif sammuun kiyya waan akkasiin jaallatu
namitti sana yoo argite si miiteetti taanaan bakka ija namaa dura fiduunuun barbaachisu si galee malee jibba isaa overii mucaan kun akka duu mucaan kun akka inni badu waa tokko ani garaa akkasii sin qabu laphee akkasii sin qabu sin jechuuf xinnoo mashee lama ishee gooteetti yuun addana kana sai bagan jedhe malee akkas miidhamtiin seenee abdiinii sin jechuu maaf waaqayyo intalli alaamattee matti naqxe ta'ee maalin beekaani mucaan I don't know malee du'a namaa caba namaa jibba waan akkasiin qabu sin jechuu maaf rabbi afayyisu inshallah እና አከብራ ካናዳ ደከም ሼህ አህመድ ነው እዚህ ነራርዙ ሼህ አህመድ ስሪ ሚት አስሊ ዋናቲ ቤኩ ዱጋ ዋቀ ጅራታ ሙጫን ኩኒ ዱጋ ረቢ አመንቲ ወልት ነቀመለ ጉያ ቶክ ራች ጆሌ ብራታኤ ማን ማቃና ማዳውን በርባዱ ገሩ ጆሌ ብራታኤ ሬ ፈመሶቱ መጥኖ ሼህ ጋፋ አርጉ በቃ አታኪ አናፊሳ ግዱ ጅሩ ቤክታ ሰነ ኢላለቴ አና ነወራነ የሮ ባዬ ጉያ ቶኮ ቪዲዮ ረት ደለጌም ቤ ባሪኒ ለመሸከት ቀራየትኒን ሐዲስ ቁርአን الرحيم ዋንም ትልማማ ከከያብከ ከረን ኦፍ ዋኑ ትፈካት ማኖና አመት ገልቱት እንነደ ታዳ ሐዲስ ሩኩቴ ጅልቤፈቴ ተርጌሬ ሲኤጋን ቱሬ እና ለሞዳ ከይዳም በእውቀት ይዳን ዱረ ዳባቹ ለማለ ዱይት ወለግ ወይ ዴቪ ሱሪንታ እውቀቲ የወቀባቲ አመንቲ ሳቲን በርሲሱዳ ማለ ጆሌ ወሎልቱ ማሎ ጀታረን ሼከታና ሼክኒ ከበጀ ቀበቢክ ሼክኒ ጆሌ ወሎልቴ ወልጠራርሳ አስሊ ማለ ጆሌ ዳጋው ልትደርበቱ ግዱ ገሌ ሄይ አመንቲ ሙስሊማ ጅበ ሙጫን ኩን አኒ ዱንፋ ነመ ተቆራ ዱበናል አመንቲ ሙስሊማ ጅባና አመንቲ ሙስሊማ ጅቤ አና አመንቲ ሙስሊማ አረብሴ ቪዲዮ ሞ ፊደናን ጎጋ ዋን ፊዱን ገቡ ሲገሬ ያተው በቃ አማ አታ ደርባ ከዘው ፈተ ቦዳው ጆለን ከዛኔ ወሪያካ ፓስተር ዮኒ ፋንቲ ቪዲዮ ከታውላታሪን ሶላር እንደጎ ጎርሶ ፉማት ተካሱ የኔ ቦሩ ኢቲ ደረቶ ጀተኒ ያኔ ሞቱ ሶ መቀባ ማርቲቪቲ ደቢ ሶፊ ሄንዳንዳው አኔ ገባቡ ወቲ ያን ክያ ጋራን ሲደንደቱ ባጋ ሰር አዳ ባፈቹ ፊ zayti sancalu kamtu jirasi gafachu dufe yaw garan nandanda ujette zayti masarato kamin nikati kajarti chala jette sun ufraina zayti masarati ma namitin ko masarat tayetini Facebook isan ordofta tanan argu dandesa